Nunu dan mai saka sani ya dan. Ja da mu bare tu su gadan ra. Bada Amisha. Wannan na anje ta kan jirbo. La Wannan ta kan jirbo. Bo ne. Naratin beles ni Nunu la nunu muja antar sin ko fujul. La muja tente la me. Me muja tente la. La muja tente. Ilma ka kai gartu. Kanate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashama harka fuunee akka jirtu naga kaasanii fayyaadha. Baga gammadne baga gammachuu tiyya ana wajjin qoodatanii isin jaa wallahi hedduu hedduun isin jaaladha. Wallahi saba kana har'a dhalatuun waan hedduu tokko namatti tola. Wanni majjii wallahi gun du'aa isin naa gootanii fi gun achi gabbee asii video takka isin maxxansee ture kaleessa. Wallahi najala isini gammadee wallahi rabbi isin haa gammachiisu isin jaa. Akkasumatti egaa akkuma video duratti gartan mucaa galakkisaadha jechuudhaani dhugaadha. Anilleen mucaa kana wallahi turen galakkisee dira kana hunda na bira asin eegu gadaadhaati nagoo dibee jechuudha galakkisu. Mucaa kun isaanis ni shakkan jara keenya. Yoo asii gabbee mucaan kun maal dura dalagaa akkumatti jarjaree gadi lakkifnuu yaadi jedhamuun takka nama manguddoo nama hedduu dabalee dhumnaa isin gidduudhaallee isin gidduu finnee walitti isin aarsinaa jee jechuudha nama gidduu nuti bisu jiru. Halaas kanaaf jecha isaan asii rabshaa godhu jiranii lola kanarratti amma ni eeyyamu kananumaa fixaa yeenidhuma mucaanis haa deemu. Haras galakkas jeenijin ichi dibbatu jira. Akkasumatti nagoon aida'uu gartan video gama maratti haa galakkisu galakkifnaa jee jireenyi hayyamee jira. Gadaadha malee. Gadaadhi malee nagoon hayyamee jira. Itti fayyaa jira keenya. Kanaaf jecha duraan bakki biyyaleen duraan durelleen nagooma godhati isaa tokkummaan kana dumaashiraa wajjin dhaqanii ol fidanii dhufanii wanni illee gadaanis mucaa kan mugaa obbeessii mugaa daka jira mana biraa hasiran imaaraa jalaati. Akkasitti gama waan takka gaafumta sanarraa isin deebisuudhaaf dhumne mucaa kana galakkisuudhaaf yoo akkumatti galakkifnaa karaa jee ammaan dana nagoon ana qabee jira. Kanaaf jecha akkatti galakkifnu waan takka illee hin barbaanne ana hamiidhame kanaas tataanii rabbi irraa qabate fedhee kubbate fedhee akka ta'etee fedhee waan kana ammaa itti deebi'e garuu ammoo akkasuma wajjin wallahi namoonni tokko tokko jira silkii isaa san keessa deematti ilaalee ani illee nama karaa isaatti maallaqa duuba dhaabbatee gargaaru jira. Karaa Dubaay, Suudii, Masri, Kaayiroo jechuudha. Kanarraa namni tokko tokko gargaaru jira mucaa. Angaruu waan san wanni hin godhin biyyahu jira kan. Bakka maallaqaa waan nama haraam nama shirkii dalagu. Nama kana hangara gartan maaliif miskin gargaaru miskin hedduu jira wallahi miskin hawaan nyaatu qabne hedduu jira. Kanaaf wanta kana kanaaf handurraa hin eegamtu nama afur shan jechuudha. Namni argee jechuudha. Karaa wasaatiin karaa imotiin inni hojjaataa ture jechuudha. Maallaqa argaa fi ture maallaqa dabarsaa fi ture. Kanaaf wanta wallahi garuu tarabbii malee hin taatu. Takkan aja nago salam tak kadu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jirra jirtu hawwintoota jaallatamtoota keenya qaqqaalii baga jiraatanii sa'aatii tana eeganii bakkuma jirtan biyyoota adda addaa hunda keessattuu baga jiraannu walumaanuu bagaa seene inshaallah akkuma ana jaalalaa jetti maaliif wanni umra dheerataa illee turte rakkisu illee turte maalirraa dhukkubsatu jirra. Kana inshaallah kana gama haadha mana isaatis finneeti ajirti amma gaada gadaa fi
aanilleen akka gadhiina gadi dhiirri irratti wajjamee butee gadalleen kaa'amoo firaa jiraan yaamna inshaallah hundumaawi akkasitti gaamma mucaa kana gadhiifnaa yaadee jiru obboleettiin amma gaa akka mucaa kana isa kanarraa hin qabdillee kun qabdu maaliif isa kanallee gaa bakka inni jiru arguttiis hin jirtu isiinuu kalaas gaa burjaajee meeqa keessa gaa akka duraan miidhamtee rakkattee irra gaggeessuun miidhaan tureen akka namatti afaan baay'eetti akkatti dubbattu wallaaltee maaliif ilmaanis harka jira cal jettee biraa keessa har'a kun alhamdulillah inninis fayyee ijoollee xiyya fiddan malee jeeti nagarsiiftan malee jee akkasitti haadha mana isaatis finnee ijoollee isaatii wajjin kunoo as jirra akkasuma gaamma finnee wal fayyisuudhaaf inshaallah wajji jireenyi isaanii kan fuulduraa oofuudhaaf jiranii kaanillee gaamjaa akkuma inni jeetti tolaa inshaallah naanni waliigallee gadallee gaatti himne ni jijjiirama gaa'eeti mucaanni aaraa beektaa dafee aara ni jijjiirama sanumaa jecha malee amma gaa asirratti gaa inshaallah mee kan haasoo nu taata. Dhugaadha maaliif jira keenya intalmaan kan tarabbii yaadetuma gallakkisuu waan malee mucaan kunis dhugaadha badii qaba. Garuu san badii isaa nu nuti hagaafatu rabbii malee amma rabbuma bakka waan dira kana hunda keessa baratti ana dabarsee jechuudha asiin nagee kana laale kana laaletuman amma baay'inni tunis baatii anaara maatii baatii jechuudha waan badii duraan balleessanillee akkasitti badii jechuudha baatii araama waan ta'eef jecha karaa nagaatiin gallakkisaadhaa jeetiin itti bahuu jira sanarratti gadaa inni ta'ee manuma keetiin dhufuu jee nabi adeemee jechuudha mucaa mugaa mucaa hanga dallagisuu jee sheekillee hin kan nuuf jee ammaalifi wallahi yoon kar tokkoon waan ana godhe sana laale jireenyaan kana waan fadhu kalaas shirkii isaa aadallee kannee fi akkasitti ofirraa qajeelche malee argaa isallee hin fadhu akkasumatti yoo fedhan obbeettii isallee fudhatee haa deemu obbeettii illee fudhatee haa deemu ijoollee naa dhiisee jechuudha isinillee ijoollee naa dhiitte obboleessaa wajjin haa deemtu ijoollee wajjin guddifadha rabbi wajjin isin deemuun taatee walumaa irraa haa deemanii isin gaammaatullee haadha mana keetiiti isin gaamma ilmaanis kanaaf jechee garaan dandee waan deemtu ilmaan kana facaasee garaan dandee waan deemtu egaa wanni kun taate ishee nuti beekamu akkana seen isin amma dubbiin akkatti hammaatti hanqana deemtii hanqanas geessii hanqana rakkannaa isinuu rakkoo jimtu asiiti isii egaa irruma dabartaa fi walumatti isin fayyumna maaliif gaa lakkaa'amnis faayidaan qabdu ijoolluma tanaa'u ni miidhamte jechuu isin jidduutti ni rakkatti hiyyummaa keessa guddatti waan ta'eef yoo walumaan jiraattan irra wayyaa. Asbuutu alhamdulillah fayyan qaba akkam fudhatti fadhu dargaggeettis fadhu ijoollee biyyan galfadha akkam fudhatti jiraadha. Kanaa ijoolleen haadhumaa gabbaa biraan tolti yoo isinummaa lachuu waliin bira jiraattan irra gammachuu qabdi gaa amma aayidaan raffi duulirra aayidaan tun gaa maali jedhaniiti yaa akkasii mammaaqsa hedduu qabdiiti gaa amma kana. Ammaan kana asallee hin darsinu mucaalleen ibidda irraan naaf irraa yoo godhaan ije haa deemu dhuma keetilleen obbochee isaan siif deeme amma ijoollee jedhamaa keessee haa deemtu. Laa isiin hin deemtu. Haa deemtu. Isiin hin deemtu gaa amma gaa nutis walitti kan buune ka walitti isin haadha isaa wal dhiibne isin gaa ilmaan lafa keessee deemuun numan taane beekadhu. Bakka kanatti. Isiin tuluu bara isaatti maal ta'e tokkoon qaba gammachuu isaatiin dhufe. Akka raayyaa obboloottee bira geejjirti jiraan nagoo bilee fuudhee fi bira gudee namni gidduu Isiin fayyaa tanaa'uu kuban qabdu obboleessi sunuu eega gaafatu jaaree kasti gadaa biraa fuudhe ittiin deemne. Obboleessi siita osoo isin kuban qabdu. Khalaas. Baabaan kunuuti jira. Baabaan kunuuti. Baabaa gartee? Maal idoo? Hiya. Akkas gaa inshaallah daawwattoota keenya gaddaa finnee dhufna. Akkana jara keenya amma dana dumaa jedhilleen narraa fuutee deemtanii innis dhufee gadaadha fi mucaa fidee akkasitti jechuudha irraa hinnee
qajeelchina hundi isaaniiti ammoo ijoollee ni murteeffatu. Deemuun taatu gaa. Kunuu haadha obsuu danda'u. Amma beekadhu obboleeyyiin lamaanuu ganaadha beekadhu isaan jidduu dubbii jira. Haaraa jira gana walitti fayyadu beekadhu. Obboleeyyiin lamaanuu haaraa jidduu jira olaa jidduu jira. Karaa meeqaarra irra deemu jirti waan ta'eef isaanuu gana walitti fayyanii. Aarri isaan Amma aarri isaan walitti araan jirtu. laanii jirti gaa. Hoggasan isiin isaarte jette dubbiin akkas hin taane ni hammaattee bara. Hoggasan jaayani. Ijoollee waa dhabanii ajjeesu. Silaalee jaadha malee ati kamittiin guddisette. Takkana digaa arjitoota fi dhaggeeffattoota keenya amma kan Dhugaan nama fayyisaa beekadhu. Namni balleessuun ni jirti. Dhugaan nama fayyisaa mini. Abbaa mana keetii kanaas gaa amma daa'ima kana qabattee biraa deemuun hin ta'u isaa kana bira dhiistee deemuun qaama ni ulfaatti beekadhu. Duraanis gaa jaalattee nama waan kana itti yaaddi malee yookaan hojii biizinasaatii beeku. Naa gotaniif nama naareef. Egaa ammaan tana mee duuba mee kamtu mee gaatiis dubbadhuuti daawwattoota waan takka takka tiimi kuma muduruu jennetti ibsiif gaa badiite rakkoo irras geessi. Kunis ammoo obboleessa keetiin miidhaa jira beekadhu waan qabdu malee miidhaa jabdurra jira. Ambar nama naareef anka gochisa naareef mana akkasitti waan akkasii isaan hojjette. Ayyaa. Balleessee moo hojii Ayyaa. anama abbaan kiyyaa namaa taasifataa. Ayyaa. Inni beektaa maal naa keessi adeemtuu ija. Na wallaanadha seenaa itti balleessee fadiinti. Barati duraanillee naa wallaannataa naa itti balleessee an akkanan seenee jechuma jirtaa beekadhu. Sanirraa inni immoo gaa inni silaanaa gurbaan kun walitti hin buune inni kun miidhamu sababaa kan gootiin isiitu kana godhe isiitu isallee miidhe obboleessallee miidhe anallee miidhe isiin tun ilmaan kiyya lafa naa keessee egaa ilmaan kiyyaan agarsiifte adeemtuu yaada yoo qaba beekadhu. Inni akkas ijoollee nama waan isatti haaruu qabu. Waan isatti haaruu qabu. Hayyee waa'ee obboleessa keetirraa oduuba. An balleessee godhe obboleessa jallee gaafa san silaa aaree akkas jee. Jecha kiyyaan akkasitti na jala deemullee hin qabu. Yaani nuti naaf innillee wajjii balleessinee jira. Silaa inni haa madiiraatti yaada ati jettiin deemuu qabu silaa balleessee yaada ture. Inni akkanaa miti dhaabbadhu waan jee. Sidha'uu qabaa jira. Obboleessa kiyyaa nama dhagaan waan jee. Yaani innillee nama aaree saagite saniifi. Anis aaree akkuma gochuuwwan irratti hojjetu sana. Sababaa kan keetti miidhamu jira gaama sababaa waan sanii si itti dhagee jeen immoo sababaa saniitti rakkatu jira rakkoo hedduu si jira gaama inni. Amma takkanaati naaf abbaan mana jabaatti fayyinee ta'u isas baafna rakkoo sana keessaa gochuuwwan naaf. Siif abbaa mana keetii. Asiin booda miidhaan biraa ta'uutu yookaan rakkoo namarra dhufu. Hin jirtu amma asiin booda hin jirtu. Akka dhaabbattamu namaa godhu. Ane mucaa jaalalaa beekam jettaree ati gaama asirratti haati mana keetii hin deemuu jetti. Ilmaan gannaqee hin deemuu jirti. Tamparamaan dhayyoo waa'ee walitti nu araasudha. Nuti nama kana osoo hin taane nama manguddoollee kenneeti nama ajjabaa eebbiree yaamnet akka jechuudha. Bu'aan bakka nama meeqaa isin hin bu'u? An bakka nama meeqaa isin hin bu'u? Maaliif isin jidduu taa'u jira? Hai fayyaa ta'eetiin har'a wanni isii qabee naaf maashin finnee walitti isin jidduu taa'u jirru hai maaliif isin jidduu finneeti isin lamaan waliin karaa obboleessisanillee waliin yaadanii furmaata hojjetanii beekadhu ammas lola biraa bakka tan akka hudii amma gaarii gaddaanis daaree kuteetii girte. Mudaan aaraa hotus gaa. Ni fayyimna isaas ni fayyimna. Amma as booda akkamitti jaarti dhaachii wajjin jaarramti nama kana. Ni dogoggorte gaa. Mucaa kanaamu rabbii yaadu kan lakkisi malee. Namni rabbii malee kan dogoggorre hin jiru beekadhu ilmi namaa ta'e kan dogoggorre hin jiru duruma tanarraa waa badan sheekota aalima feetee waan feete ta'e namni dogoggorre hin jiru rabbii tokkicha qofa. Jaarsa jaartiin wanni lolan. Isiin bara amma jaalateetii fi jettee barsiisa. Akka fedhe wanni godhan. Hinaaffaadhaa miti. Hinaaffaadha jettee barsiisa. Akka inni kun gartee yookaan waan bira siitu walleen irratti jenna jiru. Hinaaffaa taate. Hinaaffaa nama ajjeesa lubbuu nama baasan. Atiis irratti nama biraa jiraachuu kan isiin naareetti birraa alaas. Jeensaati laafti mul'ata jeenaa sun ta'in ati jechuun bari jaartiin tokko abdii raawwachuu malee waan alaatti ittiin mul'atu waan
karaa mana deemsu. Khalas gaama isin aartee sirra dalayti. Badii dan hundatti jaaniin gaafadha. Amma oyuma jecha ataa jirti malee. Wallahi. Ati ijoolleen haafidii jettillee dhugaa. Ijoollee isii irraa buunan itti suutuun itti ulfaata kan tarlaati. Kanaaf ishee jibbite fidde. Qaanyiidha gaa nutti nurraa illee hin fakkaatu. Illaa. Waan nuti qeessalleedha. Amma kan godhamee ta'a. Ishilleen haa teessu. Manni kashiiti. Ijoollee haa guddifattu. Haa ta'u. Garuu ani ijoollee ishee fudhatiin haa biyyaa guluufaa. Ishee si dhiiftee maa? Ishee yoo fitaa teessu fitaa qabdu. Akkam jechuudha gaa. Osoo isiin si jala bochuu osoo isiin si jala maramtu maa? Hin ta'u waa ta'uu hin qabuuti. Ta'uu hin qabu kunis amma haati mana keetii isii si balleessee beekatu. Badiin tasii isiin kun hammilattee jirti. Isiin beekatu kitaaba beeka kitaaban deebiin. Ati badiiraati badii isiin hiyyatti fudhadhu gaa isiin daraaranii. Maanguddaa biraatti hin barbaadin atiin kun jaarsaaf jaartiin maanguddaa barbaadan isaanuma fudhataniitu hin deebiisi. Dhugaadhaa galatoomaadaa fiddeen hiite akkasumatti gammadaa. Falaas baaba. Waan takkaa jira. Waan dhibataa jira. Siin dhibee nama cajjeensaa jira. Raawwanni si dhibee takka hin jirtu waan hin geenye. Eeyyafadhu. Wal jaalannaami. Wal kabajnaami. Egaa fuuldura hojii jiraannee jirraa mire. Obbulummaan dhimma asirra dhaabbatu deemti. Hin dhaabbattuumi. Rakkoodha. Nu rakkattee inni si dhiibnee si bira ayyaana. Nuti bira ayyaatan. Ati amma gaafa dhumatti isheen haatteessuu walitti nu aarsitee akka inni deemudha. Mucaamoo mucaa sani gadaa finneeti gadaa wajjin gaa akkuma jeetti isaanii wal dhabuu waan hin barbaanneef obboleessa keenya waan ta'eef isallee gaa akkuma itti haasuun itti eegachi uummata biraa yaana tasgabbeessine waliin isallee mucaallee furmaata turuu hin halaas waan inni jiru hunda obboleettiin jirtiimi yoo wanni takkas booda taate beeksifnee jechuudha. Beeksifneeti. Amma dumaashiin isiitu si balleesse. Nunu. Balleessaa duraanii. Duraan ishii waan hin balleessin. Balleessin. Laasii isii miti. Amma isii laal haatee dhiifama si gaafatu qabdi. Akkamitti dumaashii? Akkasuma. Isiin amma sababaa isaa ni miite obboleessii ni miite ummaa isii taphiyyaa akkasii muraasa jiruusanii karaa meeqaa nama meeqa miite jechuudha. Ganda isaanii ni miite nama hunda isii. Nama kana hunda ganas baatee dhiifama gaafachuu ta'e si beekadhu. Amman tana mana keessatti deebinee waggaa mana keessaa dubbiin dhumatte hawaasa hawa deebite hiigaa haadha abbaasii kana hiriyoottan keessa saayibboottan keessa meeqa ijoollee nama meeqaa rakkatu jira nama meeqaa isin jecha abaaramu jira abaarsaa fuudhu jira bara kanas baatee gana isin dhiifama naa isinii balleessee daawwattootuma kanaan hojjuu ta'e si beekadhu kanarratti gaamma isin balleessee maaliif kaatee dhiifama isin jechuu qabdi. Haadha mana keetiitii kara tokko harri deemtee kan jiru achiin booda gadaa fi mucaas finneeti gad dhiibna gadallee sossomnee gad dhiibna gaa. Olka yaada isaan laallee. Kaya akka isaan laalanii kaya biyyi mucaa biraa siitti balleessi badiin ta'etti nuunnu kana meeshaa keessanii yaatan mucaa daa'ima bareedduu bishuu qatanirraa. Wanni naan jettu takka hin jiru boo. Wanni jettu takka hin jiru boone. Nuunnu mucaan tursiin qabdu jiru. Laa mucaa teessee na laalme mucaa teessee na laal. Laal mucaa teessee. Ilmaan kan gartu. Kanaattee fayyadamuudha isitti akkasii osoo hin taane kanaattee itti fayyadara. Ijoollee bubbisuu qatan laamme. Rabbi hoosii dhiisaa. Kanaatteetiin sin jee. Amma gaa akkasitti teessan fayyaadhaa beekadhu gaa waan hafee jaarsa jaartiin suutuma haasee fidata. Akkanaati hojjettoota keenya nagisan akkaan jira. Anammoo waan kana keessa hin jiru. Laa. Waa'ee isaan fayyaa ta'ee kana keessa hin jiru. Daawwattoota keenya dirqama gaa isiniin na gargaaru qabdu waan kana. Najjabaachuu qabdan gaa wanni kuni tiimuu qabdan gaa warri didee waltanis warri sagalee qabdaniif sun dhiyeessinu haadha mana isaati daa'imman kana dhiissee biraa deemuun hin ta'u dogoggorteen daldalaati. Asiin booda akka ittiin deebine ilma dhiiraa kan isin bira dhiitee dogoggorsiise. Intalli dhalaa gaa hangumaa irra rawaayi liraati yaani saniifuu asirratti abbaa mana isiitiin dhiifamatte ani egaa waan hafe lafattiin irraa fixa gaa.
Quraana illee qabattee jirti isiin bara ammoo takka nagaa khalaas gana ani dumarraa na taarikki nama meeqaatu na abaaru jira na arrabsu jira nama meeqaan boo waan isiin haasoftu bara ammoo waggaa kophaa teessu nama ajaa'ibisu dhugaa rabbii sarmaafuu gaammoo bileessatti karaa bileessaatii fi karaa bileeyyan keenya deebineeti isaan saniga akka kanatti dhooyin taanaani akkas inshaallah hundaa daawwattoota keenya kabajamtoota keenya qaqqaalii nuuf jiraadha nuuf galatooma alhamdulillahi kuno walit dachaanii jiran nagaanii gammachuuni walit finne karaa bileeyyan keenya gadaa fi tolaa deebineeti isaanillee akkuma miidhames rakkatees rabbi rakkoo haa baasu bakkuma jiruuyi inshaallah akka maleetu garmaleetu akka maleedha jaanii san hunda keessaa sirreessinamee hundaa'u fuulduraan isaan finnee dhufna jechuudha gaammoo ane daawwattoota salaamaatti miti finnee dhufna jira ni fide jara keenya isin laga qabtu yaanni waluma fayyisiin dubbiin tun harka tokko qabee jirti angaruu micaa gallagisee haalachuun irraa deemu jechuudha boodimmoo yoo konta dhufte hin dhufte itti gaafatamaan fudhatte sibila jirtii misiin Ese rakoo biti isa gaafinne kaajibne ishumatan hawa akkamitti wajjin jiraata isaan gana walaasisiina beekoo dhammoo kanaasii waliin haasa'u jira malee isaan lamaan gana wal bira finne gana haasa'u akkanaati suuraa keenya waa hedduu makan tana kaameraa nudura jira isin muuziqaatti manca jeetaa jira wanni ijoolleeti waa hedduu kaameraa duratti waa hin haasofnu dubbitaan lafatti kaameraa alatti kenna angaruu wanni kun hin taane isaa lachuun irraa haa deemanii jira asbooda kan ishiidhaan illee wajjin jiraadhu amanii jiru walamantiin asbooda nulameen gidduu hin jirtu jechuudha. Qulqullootee jirti laamma. Yoo ka'ee namni wal lola sooti qofaanii yoo dubbanne shakkii iddoo qofaan aanillee ni shakkaa jiru asbooda. Qulqullaa'u qabu. Wal qusuma wal dubbanne ni shakkaa takkaa defeetiin dhaa takkaa defeetiin wanni godhaa jechuudha. Wanni teem beekaa akka itti miidhamee beekaa jechuudha. Kanaafuu dimmallee kuma qabu. Kanaaf jecha dubbii kana karaa manguddoo nagoo birattis nama ilaallee daballee akkasitti yoo dandamte harma lafaraatiin finnaa inshaallah isin garuu Sanafite daawwattoota keenya waan hafees gaa irraa hin turu godha inshaallah isin naafti maashinni jirra irra gabbinna isin nu faana turaan jajjabeessaa garuu waan nu hin taateen jaagaa akka feete naan jaa malee. Takkaan isin jaa gosa gurgurtaa keenya waan haftee tolaa fi wanni Finnee dhufna. haafidanii dhufaniiti. Qayatiin fida inshaallah rabbi wajjin rabbi naa gargaaru du'aallee naa godha isin hundi fayyadamu. Nagaan nuti Waan ramadana. akka bilisganaa jedhuun waliin sana finnee Finnee wallaa dumaashii galatoomatillee finnee alhamdulillah isin geenye asiin booda shukriidha ganaa deemnee du'aa irraa boonaa himee Takkaan jedhu keenya nagaan. mara